Ashama harkafuune kabajamtoota daawwattoota 4X Entertainment qophiin keenya akkuma beekamu qophii qara jaalalaa qabannee arralee isiniif dhiyaannee jirra. Arra qara jaalalaa kan ajaa'ibaa kan namatti tolu garuu kan xiqqishoo isin hunda keessan isin yaachisu qabannee isinitti dhiyaannee jira. Ani qophii wajjin Asaantii Mudassirii Isaaqoo. Anis Isaaq Zeenuuti. Maal taatee arra sirriin jirtu? Maaltu ta'aa jira beektaa al tokko an kan keen beeku an ofii kooti singiliidha. Yeroo baay'ee keessatti yeroo ramadaanaa kana keessa faa kophummaan kun waan isin jabaattuuf deddeemeetu mani deddeemaa laalladhaa waan jedhameef gaafan namaan dubbadhee shamarran tokko argee dhimma jaalalaattiin dubbadhee jedhu callisteeja keessa na laalte sagantaadhaaf tireeningin irratti godhaa jirtaa naan jette. Kanaaf baay'ee dhiibbaan irratti uumaa jira. Wanni kun baay'ee na yaachisee jira. Soomana dura moo soomana booda kun? Soomana keessa? Kun iccitiidha. Amma lafti waan soomana taateef jecha kun si yaachisuu qabu maaliif jennaan namoota kaa'u jinjanaa fi kun waa'ee soomana irratti fookas waan gootuuf waa'ee jinjanaa waa'ee jaalala irratti akka nama jaarsa qabu an faana mi'oon singilii ni kajibe jechuudha maaliif jenna akkuma nama jaarsa qabuttis namu soomanu jira waa'ee singilummaa fi waa'ee amma dhimmi singilummaa baay'ee si yaachisaan jiru jechuudha sitti. Haa ta'u daawwattoota keenya sagantaan keenya qara jaalalaa onnee jaalalaa miidhamte kan itti wallaannuu fi akkasumas ammoo jaalala faloo dhabde fala kan itti barbaannu seenaawwan jaalalaa xalayaawwan jaalalaa daawwattoonni keenya nu biraan gaan qindeessine kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtanu shakkii hin qabnu. Egaa sagantaan keenya irraa dhugaa dubbachuuf taanaan seenaan abbaa seenaa keenya dhimmi jaalala isaa xiqqoosi garaa kan nama nyaatudha. Mee akkamitti hubatteetu gara sanatti hin deeminiin duratti osoo achi keessan seeniin duratti amma yeroo baay'ee maaltu ka'a beektaa dhimma jaalalaa keessatti amma fakkeenyaaf aniifati kun yookaan jaalala keessa seennee jenne kan jalqabaas haa ta'u kan duraaniis haa ta'u kan jalqabaas haa ta'u kan xumuraas haa ta'u wal jaallanna gaafa jaalala keessa jirru kana adda baana jennee yaannu beektaa. Adda baana jennee yaannu utuun beekamiin kaane adda baana yookaan isiin jireenya biraa filachuu dandeessi yookaan an jireenya biraa filachuu hin danda'a jechuudha. Yeroo kana keessatti namni tokko kan baay'ee jaallatu sun miidhamaa ta'uu danda'a. Namni sun erga jireenya filatee ka'ee ati immoo jaalala sana keessaa bahuu dhiisuu dandeessa yeroo baay'ee. Kanaaf namoonni hedduun dhiibbaa akka kanaati irratti dhaqqabaa jira waan ta'eef mee dhimma kana irratti maal jetta? Akkuma dhugattuu dhimmi seenaa kanaa xiqqishoo hedduu nama garaa nama nyaata haa ta'u garuu ilmi namaa tokko jireenya addunyaa kanarratti gizee jiraatu akkana fakkaatutti jireenya jaalalaa gizee jaalattu argachuunis tahee dhabuunis akka jiru amantee yoo jaalatte bareedaadha jee yaada maaliif jennaan ati nama takka namni ati jaalatte sunis nama takka tasa rabbii waliif si qoodee adda bahuu dandeessa waan ta'eef namni sun immoo si dhiisee nama biraa filachuu danda'a waan ta'eef nama san malee nama biraa jaalachuu hin danda'u takka isa san malee ishii san malee jaalala biraa eegaluu hin danda'u takka onneen xiyyeetuun jaalachuu hin dandeessu jettee amanuu hin qabdu takka fa'a ati gizee nama takka jaalattu nama kanaa wajjin haga dhumatti umrii tiyya guutuun hin jiraadhaa jettee yoo kan jiraattu ta'e if sobaa jirta maaliif jennaan du'aan illee ni dhabdaa nama waa hedduudhaan nama san dhabuu dandeessa sa'a dhabde sanitti immoo nama san dhabdee miidhamoo osoo hin taane jaalala jechuun amma nama jaalattu san gammachuu nama sanii argachuudha akka nan beekutti nama jaalattu kana gammachuu nama sanii arguudha yoonii fi gammachuu nama sanii nama biraatii wajjin jireenya eegaluu ta'e takka ammoo nama biraatii wajjin deemtee bultii ijaaruu yoo ta'e inni gammachuu ishii saniin gammachuu argachuu danda'uu qaba jechuudha. Ishiin isa dhiiftee deemuu irratti itti muufatee takka abaaree akka malee ishii kara hammeenyatti fudhatu osoo hin taane yeroo isaa hojii jirtutti yeroo bareedduu ture kan isaa hojii qabdu yeroo jaalalaa gammachuu qabaachuu ture ishiidhaan adda baanaan immoo gammachuun guutuun narraan adda baatee osoo hin taane ishiidhaaf wanni irra caalaan nama san waan jaalattee argatteef takka ammoo nama kanaatti bultiidhaaf naa ta'a jettee filattee waan nama san bultiidhaa wajjin jaarteef jecha inni immoo itti aaruu takka itti muufatuu hin qabu sanirraan eegalee nama biratti dhiyaatuudhaaf dubartii biratti dhiyaatuudhaaf
jaalala eegaluun danda'u jee ifa mansiisuun qabu. Duraan dursee ishuma tanaa wajjin nagaya uumuu qaba yoonii fi wajjin jiraachuu hin dandeenye. Nagaan gargar bahuu walitti haasawanii walitti haasanii karaa nagayaatiin gargar bahanii san booda jireenya isaa itti fufuu danda'a yoo garuu immoo isaan lamaan jidduu nageenyi hin jiraan walii galanii yoonii fi adda bahuun sunuu isaan jidduutti nagaya hin uumne nama biraati wajjin jaalala eegaluu takka jireenya eegaluu hin danda'u xiqqoo ni ulfaata jechuudha. Asirratti xiqqoo si wanti keessummaa namatti ta'u beektaa. Namni kun narraan adda baati yookaan amala biraa baafatti jedhee utuu yaadiniin keessatti jara jaalala bareedaa keessa jiru keessatti namni tokko gaafa utuutiin beekin sirraan adda ba'ee jedhu xiqqoo si miidhamuu dandeessa. Gaafa miidhamtee jettee isiin jireenya biraa kan isiin eegaltu yoo ta'e jedhe ati immoo jireenya biraa eegaluudhaaf yeroo sitti fudhachuu danda'a. Jaalalli si keessaa bahuu dhiisuu danda'a. Akkasumas immoo madaan isiin si madeessite suni si keessaa si fayyuu dhiisuu danda'a. Shamarran biraa gaafa sitti siqatanii shamarran biraati wajjin dubbii jalqabdallee akka waan shamarri sun isii fakkaatti ija siisananiin faalaaluu faata mul'ata gara caalu. Kanaaf dhimmi kun akkamitti ilaalamame? Dhimma kana ani akka hayyetti amma fakkeenyaaf ati yoonii fi jireenya jaalalaa kana eegaltu ta'e jireenya jaalalaa kana keessatti yeroo ati nama sana wajjin jirtu addan bahaa waan akkanaa kana yaaddu waanuma si gammachiisaa waan gartee jaalalaa qofa yaadda waan ta'eef waan gammachuu yaaddu. Atumtiinuu fakkeenyaaf osoo nama kana wajjin jiraatu jirtu nama kana osoo jaalattu namni biraa kasi dassi jiru kagartee onneen ta'e itti rifattu guutuu qaama keetii kontirool godhuu dandeessu arguu dandeessa. Kana jechuun immoo ishii tana jibbitee osoo hin taane ishii tanas osoo jaalattee jirtu immoo irra caalatti nama haaroo jireenya kan kee keessa seene kana jaalachuudhaaf tattaanfii godhaa jirta. Kana jechuun duraanumaa ishii tana guutuutti jaalachaa hin jirtu jechuudha. Jireenya jaalalaa keessatti osoo jaalachaa jirtu yoo nama biraa lammaffaa kan jaalatu ta'e isa lammaffaa san jireenya kan keetiif filadhuu ja'a. Maaliif jennaan isa duraa kana yoo guutumaan kan jaalatu ta'e isa lammaffaa san ijji teetu sin agartu jechuudha. Yoon immoo guutumatti onneen tante itti amantee namni kun onnee ta'e guutee hin argamne isa lammaffaa san laaluudhaaf hiree argatta. Gaafa isa lammaffaa san laaltu isa kanarraa waan dhabde nama kanarraa waan dhabde nama san irratti argatta jechuudha. Yeroo kana immoo nama karaa nama sanitti deemuu mokortaa saniifuu jireenya jaalalaa keessatti namni gizee jaalatu dhabuunis akka jiru amanee yoo jaalate bareedaa jeetiin jira. Saniifuu dhabuunis ni jirti argachuunis ni jirti. Nama jaalatte immoo yoo addaan baate takka waan na jibbituuf nan jaalanne jettee osoo hin taane nama san namni ishiin lammada dheexee heerumte kun takka bultee hojii jaarte kun waan baqa ishiidhaaf tahu taahee waan agarteef waan jaalatteef waan ishiin barbaaddeef nama akka ishiin barbaaddu san waan ta'eef ishiin isa dhiiftee heerumte jechuudha. Namni egaa amma dhiirtinu jireenya jaalalaa osoo keessa jiraniiti tajaalatan tana dhiisanii tabiraa fuudhan meeqa arkaa jira. Kana jechuun ishii tana jaalatuu dhabuu osoo hin ta'in rakkoo jireenya haalli jireenyaatillee isa mufachiisu isa godhuu danda'a. Takka agartee ishirratti akkamatti ishii wajjin jiraachuudhaan bultii ijaaruu dhabuu danda'an kara bultiidha isteeppii kara bultii deemu sanirra gahuu dhabuu danda'an. Namni biraa sun immoo isaa dhufee inni bultii barbaade namni sunis yoo bultii barbaadu ta'e tana dhiisee nama sana wajjin bultii ijaaruu danda'a. Kun garuu osoo hafee bareedaadha namni nama wal jaalatutu amna dheeraa hojii deema jechuu dhabuu baattee qabeenya qabattee. Jaalalli gam lamaan yoo taates ni bareedde. Egaan daawwattoota keenya dhimma kana kan nuti kaafnee fi seenaan abbaa seenaa keenyaa kanarratti kan isin xiyyeeffattudha waan ta'eef mee sagantaa kana yookaan seenaa abbaa seenaa keenyaa dhaggeeffannee walitti adeemna. Haa ga'u nagaan koo bakkuma jirtutti jaalallee koo duraanii kan onnee koo nama deessitee ofiif jireenya filattee anatti jireenya abjuu gootii natti dukkaneessite misraadhaaf. Ani maqaan koo Maatuu Qaasaati. Maqaa masoo kootii isiin durittiin na waamtu Calanqee jedhama. Maqaa kanas isiitu naaf moggaase. Sababni maqaa kana naaf moggaaftee fi guyyaa tokko osoo aniif isiin dhaabbannee wal haammannee waliin dubbataa jirru haati isii nutti dhufnaan anis akka calanqee al tokko iftee baddu san isuman cinaa isiitii fiigee biraa bade qofa argite. Fiigichi koo gaafas isii qofa osoo hin taane haadha isiitu baay'ee ajaa'ibsiise. Akka isiin natti himtetti haati isii dhaabbatte natti kolfaa turte. Boromtamaa isaa mana barumsaatti wal argineetu kokkolfaa calanqee koo naan jette. Ergasii maqaan koo calanqeedhaan na waamti. Maal godha garuu? Wanni nu waliin dabarsine hundi seenaa ta'ee hafe. Waliin baranne, waliin guddannes. Amala warii sirriitti beekna. Jaalalas walirratti barre. Anis dhiirummaa koo isiinis durbummaa isii kabaja sii dabarsitee naaf laatte.
gargar ba'uu mitiiti guyyaa tokko walitti mufanna jennee yaadne hin beeknu. Misraan koo dur amala qabeettii fi aashiqee turte nama jaalala qofatti amantu. Gaafa kutaa 11 seennu amalli isiin duraan qabdu hundi natti jijjiirame. Yoon xiqqoo itti dubbadhe ni dheekkamti. Jaalalli anaaf qabdu xiqqaachaa dhufe. Hiriyaa dhiiraa heddummeessuu jalqabde. Keessatti iyyuu dhiirota qarshii qaban kana faana hariiroo guddaa isaa uumti. Guyyaa tokko mana barumsaatti boqonnaa booda mooraa keessaa isii dhabeeni yeroo mara bakka itti wal arginu duuba mana barumsaa bakkee gaaddisa baargamoo qabutu jira ture. Diqqaa achi jiraatti jedhee hogguun isii barbaacha deemu bakkuma waliin teenyee jaalala keenya itti dhandhamnuu fi itti qo'annu sanatti gurbaa tokko waliin teessi. Inni harka isii bitaatiin haammatee isiin harka isii mirgaatiin duuba isaa qabatte ija keessa wal ilaalaa waliin dubbatu. Kun ija kooti moo isiidhuma jedheen ittuma siqee ilaale. Isiidhuma amanuu hin dandeenye. Osoo jarrinaan argin xiqqoo duubatti irraa siqee isiitti yeroon bilbilu bilbila ol fuutee ilaalte calliftee amma sittan bilbile kaaftee heeloo naan jette. Anis eessa jirta mooraa keessaa si dhabee jennaan siif bilbile. Xiqqoona dhukkubnaanan gale naan jette. Maalatoo ergasii natti himtu malee homaa hin gootu amma akkamitti na dhokattee galtee jedheen. Uff dubbii baay'ee danda'aa hin jiru mataan na dhukkubaara boodan siif bilbila baay'ee jettee bilbila gurra koo irratti na cufte. Hedduu na ajaa'ibe. Itti mul'adhee rifaasisu moo dhiisu jedheen ofiin mari'adhe. Lakki itti mul'adhu jedheen bakka sana adeeme. Gaaddisa baargamoo tokko jala taa'een boo'aa miiseejii itti barreesse. Erga yoomiitii na sobuu eegaltee bakka jirtu argeera jedheen barreesseef. Isiinis maal haa ta'u ree yoo feeti amma booda sin barbaadu ija kee arguu hin fedhu jettee naaf deebiste. Lafatu naan mare. Imimmaan koo qabachuun dadhabe. Hayyee erga akkas ta'ee si'iina biratti akkas ta'uu ijaan si ilaaluu hin danda'u. Lafti siif haa bal'atu baay'ee jedheen barreesseef. Isiinis miiseejii gabaabduu nama rifaasisu tokkoon baay'ee naan jette. Miira koo gaafas ibsuu hin danda'u. Akkuman jedhe barnoota koo osoon jaalladhu sababa isiitiif adda kutee maatii kootti osoo hin himin badee gara Finfinnee adeeme. Achi ji'a muraasa hoteela keessa ergamtuu ta'ee qacaramee hojjetaa ture. Ji'a muraasa booda akka gurbaa sana waliin gaa'ila godhatti natti himame. Imimmaan koo lolaafataa miiseejii akkas jettu barreesseef. Manni kee inni haaraan sitti haa ho'u gammachuun jiraadhu. Kan saahuu raawwateera naan hin jedhin garuu kan natti dukkanaa'e naaf bari'aa boruu jedheen barreesseef. Osoon deebii isii hin ilaalin bilbila koo jijjiiree dallaalota gara biyya Saawud Arabiyaa nama geessan waliin wal quunnamee imimmaan ofirra lolaafataa biyyaa ba'e. Misraa koo waan tokko qofa osoo na gargaarti natti tola ture. Innis akkan jaalala kee of keessaa balleessu osoo natti himtee natti tola. Homaa miti. Ammas taanaan gammachuun akkati jiraattuun siif hawwa. Nagaatti. Qopheessitoonni qara jaalalaa garuu erga isiitii shamarran hunda hin amanu. Hundi isaanii misraanatti fakkaatu. Onneen koo ni duude. Isiin jireenya ho'ifattee jiraataa jirti. Anatti garuu guyyaa dukkaneessite. Jireenya abjuunatti goote. Shamarran hogguunatti siqatan annan dheessaan. Umriin namaa ni deema. Silaa yeroo kana bultii qabadhee akka namaa ilmoo argadhee jiraachuun barbaada. Garuu jaalalli isii na keessaa ba'uu dide. Akkam naaf wayyaa mee maal na gorsitu? Eegaan seenaa dhaggeeffannee walitti deebinee jirra. Isin yoo akkam jettan koomentii godhaaf. Seenaan akkanaa kun isin mudatuu mala. Isin hunda keessanuu ilma namaa ta'ee namni jireenya jaalalaa hin qabne hin jiru. Irra guddaan namaa jaalateeti gaafa jaalala kana baqa akka fedhu dhabe waa'ee jaalalaa jaalalti hin jirtu addunyaarra jee amanee tattaa'u jira waan ta'eef onnee teessan xiqqishoo dhadhaadha. Jireenya jaalalaa ni eegaltan jeetii yaada. Akkasii xiqqoosi kan garaana nyaatu akka abbaa dhimmaa kanaa bakka bu'ee gaafa laalee jedhu tokko wajjiniin guddattee wajjin dhalattee wajjiniin barattee sababa namti sanaaf jecha barumsaa jaallattu kana adda kuttee
biyyan beekne biyya ormaa deemuun tokko gumaa jaalalaaf kaffaluu fi namni kun jaalalaaf bakka inni qabu kan agarsiisudha. Jaalalaaf onnee qulqulluu qaba waan ta'eef namni kun asumaan dinqisiifachuun barbaada gama kootiin dubbii keenya irratti akka kootiitti wanti natti dhaga'ame dhugaa gaafa seenaa kana dhaga'u onneen kan koo xiqqoosi baay'ee na rifatte sababni isaa waan adda turedha. Nam tokko wajjiniin jaalalleen kan koo namnan jaalladhu tokko wayii bakka itti wajjiniin wal arginu wayii jiraachuu danda'a. Bakki sun jaalala keenya cimsuu dandeessita. Laal jarri kun lamman jaalala walitti barani. Gaafa erga walitti baranii jedhanu amallisii kanan turre kutaa 11ffaa keessa geessee kaate amallisii gaafa jijjiramaa dhufee jedhu sammuu kee keessa waan tokko wayiitti dhagaamaa deema beekta. Sana booda keessatti bakki inni garaatti na nyaate maal akka ta'e beekta. Guyyaa tokko boqonnaa ba'ee isiin dhabee bakka itti wal arginu sanaa boqonnaan baane ture. Shakkiitan mooraa mana barumsaa keessa barbaadee dhabee shakkeen bakka wajjiniin teenyee qo'annuu fi yeroo jaalalaa dabarsinu duuba mana barumsaa keenya gaaddisa tokko wayii jira achi teenyee kan jaalala keenyatti dadhabnuu fi akkasumas kan itti qo'annu ture. Diqqa achi taatii jedhee tan dhaqee gaafan achi dhaqee jedhu bakkuma teenyee itti qo'annuuf jaalala keenya itti dhandhamnu dhiira biraatii wajjiniin jirti. Akka wajjiniin teenyee jirru sanatti. Namni kun iyyaanne gaafa kun ta'e jedhu keessatti bakka waliin teessan sanatti namni biraa bakka kan kee bu'ee gaafa akkas godhu xiqqoosii baay'ee namatti dhaga'ama beekta. Itoo akka kootiitiin murtiin taane fa'aa murteessuu hin danda'a sababni isaa siin jaalladha waan ta'eef isirratti hin jaalala bare waan ta'eef sana booda sababa sanaaf jecha maaliif eessa jirtallee dhee gaafatee jennaan mataan na dhukkubee jennaan hin galee jettee ati jaalalleen isaanii kijibde inni argaa jira. Waan godhu dhabee atootii takkaa osoo natti himin mooraa keessaa baateen beektu waan tokkoon gootu hadha maaltu argame jennaan dubbii natti hin dheeressin jettee bilbilatti cufte. Dubbii dhumallee itti hin dheeressine jechuudha amma itti ammatti jijjiiramte. Kanaaf baay'ee rifate. An akka tuuka kootiitti baay'ee rifadha. Sana booda namni kun barnoota isaa adda kutee Finfinnee dhufee bakka hin beekne keessa hoteela keessa qaxaramee hojjetaa dhaqee eerumuusii dhaga'e achuma keessa taa'e. Sababa inni biyyaa ba'uusaa taate jechuudha siin. Mucaan kun osoo lubbuu dhabeetii illee itti gaafatamummaa guddaa fudhatte jechuudha. Kanaaf xiqqoosii kun baay'ee garaana nyaate akka kootti. Dhugaadha akka dubartii takkatti waan akkanaa kana yoo ofirraa eegan bareeda. Yoonii fi nama san dhugaadhaan hin jaalanne takka ammoo jaalalli isaaf qabdu suni ishitti fakkaatee gartee gaafa jaalalsan isaaf dhabdu yoon keessa ishii humaatti hin dhagaamne dhugaa jirtu himtee nama kanatti jechuudha. Ifaa bilisaa walitti haasaanii walitti himanii yeroo walirraa gubuu takka ammoo onnee walii miidhuu osoo hin taane isa san dhugaa jirtu silaa itti himtee jireenya ishii eegaltee bareedaadha ture. Haga sun dallee miidhamu haga sun hanga darajaa dubartoota birarratti amanuu dhabu shakkuu isa hin ga'u jeetiin yaada. Saniifuu badiin ishiin balleessite takka fa'aa itti geejjibuudha. Lammaffaa ammoo jaalala isaaf qabdu san akka dhaabdi takka ammoo akka nama biraati hojii eegalte itti himuu qabdi ture. Nama biraati hojiin eegaluun dursoo hatti jirtu kana fixuu qabdi kana dhaabde san booda yoonii fi jaalalaaf qophii taate akkasitti yoo jaalatte bareedadha. Isaaf immoo onneen dhaabu takka fa'aa onnee qulqulluu darajaa kanatti jaalachuu dandeessu waan qabuuf jecha galata rabbii galfachuu qaba. Meeqa namaatii jira amma yeroo ammaan tanaa kanatti jaalala dhugaadhaa akkanatti nama hin qabne hedduu jira. Harka irra guddaa parsantii 100 keessaa 25 qofaa jaalala dhugaa namaaf qaba. 75 guutuun jaalala dhugaadhaa san hin qabdu jeetii waan yaaduuf saniifuu mataa isaatiifuu if galatoonfachuu qaba. If irratti onnee qulqulluu qaba. Qulqulluu waan qabuuf jecha sani kan itti aanu immoo darajaa sanatti onnee qulqulluu waan jaalatu turee fi namni hatta jireenya isaa fuulduratti itti dhiyaatu akiid namni beetee amala gaarii onnee qulqulluu hamtuuf nama yaanne hammeenya namarratti hin daleene namuma nagaatii isa qunnama jechuu haga yeroo takkatti yeruma san miidhama malee sababa ishii tanaatiin immoo dhalaan hundi takkaa miti dhalaa biraa amanuu dhaburraa. Rakkoon guddaan la asirratti amma erga yeroo sanaati shamarranitti siqachuu nan sodaadha. Yoo jarrillee natti siqatanii jedhanii isiinatti fakkaatu. Akkuma isii kana diqqoo na miidhuu kan jedhuun sodaadha. Kanaafuu umuriin kan kootis deemaa jirti yeroo ammaa kana keessatti silaa jaalallee baafachuu kan bultii qabaadhe akka nama tokko
jiraachuun barbaada garuu miidhaman qaba jaalallisiisna keessa jira jaalallasii kana akkamittan of keessaa baasaa akkasumas ammoo akkamittan of amansiisee steeppii yookaan jaalala biraatti seena kan jedhudha garri caalaan jechuudha. Saniifu inni darajaa kanatti ishii jaalatuufu onnee akkanaa kana qabaatuufu alhamdulillah jee if galatoonfatuu qaba. Lammaffaa ishiin isa dhiiftee jireenya isaa keessaa bahuutillee isa if galatoonfatuu qaba ishillee galatoonfatuu qaba maaliif onaan jette duraanumaa yeroo isaa wajjin jirtu sanitti jireenya sobaa hojii jiraachaa jirti waan jetteef maaliif ennaa namni dhugaadhaan nama jaalatu osoo nama jaalattu qabdu nama biraati wajjin jireenya eegaluu inni ulfaate hoonii fi taphatee takka kijibatee malee namni sun garte saniifu yoo dhugaan silaa isa jaalatte takka ammoo isa si wajjin jireenya oofuu hin danda'u takka bultiidhaaf naan taatu takka nama akkanaatiin bultiif argadheette dhugaa jirtu itti himtee osoo isa jaalattu nama biraa hirmuu dandeessi ture immoo osoo ittiin himne nama biraatti wajjinis waan eegalteef jecha ishiin duraan dursee guutumaan guututtuu kijibduudha garuu dhalaa hundarratti murtii kannuu hin danda'u malee jireenya isaa keessatti kijibaa waan turteef inni ishitti muufatuu qabaa je'ee yaadu osoo silaa dila kana jireenya isaa keessa jiraatte inni laammatti jireenya kijibaa jiraachuu ture jechuudha. Ishiin jireenya isaa keessaa dhiiftee baateetu inni biyyaa bahuun kana hunda arkuunu isaaf waan takka sababa rabbiin gizee hunda jireenya kan keessa nama gizee baasu sababa malee hin baasu jechuudha. Dhalaan hundi waan bifaan adda adda taateef jecha haala amalleen haalli ishiin jireenyatti jiraattuu fi haalli ishiin jaalaletti qabdulleen waan waladdateef jecha akka ishiidhaa dhalaan hundiin taatu saniifuu waan akkanaa ife namansiisini kan itti aanumoo ishii wajjin dura dursoo nageenya uumuu qaba jeetii yaada jireenya ishii san irratti gammachuu hawwee fi ifi isaati jireenya isaa eegaluu qaba jeetii yaada. Anis kanan itti dabalu xiqqoosi ituu dirqamaan adda baan ta'eeti xiqqoosi rakkisuu ni danda'a ituu si waan jaalala isaa qabaattu ta'eeti dirqamaan kaate kan eerumte yoo ta'ee jedhee xiqqoosi isa miidhuu danda'a. Kun immoo isiin isan feetu jireenya biraa filattee eerumtee bultii ho'aa keessa jiraataa jirti. Isiin deemte namni biraa dhufuu danda'a kan isii caalu yookaan onnee isiin madeessite kana namni fayyisu jiraachuu danda'a waan ta'eef tokkoffaa isii akka nama du'eetti. Wanti akkanaan qaba. Jechuun namni tokko erga jireenya biraa filateeti akka nama du'eetti irraanfachuun qaba nama kana nama du'e tokkoon kaasteen deebifattee wajjiniin hin jiraattu isiin jireenya isiitti gammadaadha waan ta'eef ati immoo yeroo kan kee gubuurra nama isii caalu tokko argachuu dandeessa shamarranitti siqachuu dandeessa shamarri hundi waliin fakkaattu waan ta'eef tokko isii akka nama du'eetti irraanfachuu qaba. Ishii osoo lubbuun jirtu ajjeesuun dhaqiniiti gaafa guyyaan ishii ga'ee haaduutu ifa amansiisuu danda'uu qaba. Jireenya jiraataan jiru ree isii nama jireenya oyifattee jiraataa jirti waan ta'eef ishii san gammachuu qabaachuu fi danda'uu qaba jaalala gizee jennu jaalalti nama jaalattu san gammachuu isaa arguudha malee hammeenya isaa arguudha miti bara. Hammeenya amma siidhaaf hammeenya arguu osoo hin taane inni jireenya jiraachuudhaa fi dirqama isiin akka hin jirreetti irraanfachuu danda'uu qaba. Amma fakkeenya isii wajjin nageenya uuma yoo jedhee isiin bultii qabdi jarri kun lamaan walitti dhufan taanaan bultii isiirrattis rakkoo uumuu danda'a. Karaa ittiin isiidhaan nageenya uumuun qabu. Tokkoffaa namni kun carraa qaban jedha akka yaada kootiitti. Utuu biyya keessa jiraate ta'eeti bakka wajjiniin dabarsan kana faa dhaqee yaadannoon itti dhufee jennaan jaalallisii durii kun itti dhufuu danda'a. Suuraa wajjiniin kaan kana gaafa laalee jedheedhu jaalalli isii ammus itti daddabalaa wanni jarri kanaan dura dabarsan miiseejiiwwan haalli sagaleen utuu wanni akkanaa jiraate hamma ta'e keessa sababuun itti ulfaata ta'a. Amma kanarraa bilisa isiis ijaan argaan jiru. Ishii ajjeesuun qabdu haati amma fakkeenyaaf dubartoonni akkattuu si roorrisaa jiran. Anamma si ajjeesiidhaa miti bara amma akka nama du'e tokkotti yoo irraanfatte namni du'e tokko deebi'ee si wajjiniin hin jiraatu isiin jireenya mataa si jiraataa jirti namni kun immoo dhiibbaan irratti uumamaa jira waan ta'eef an akka yaada kootiitti akkasitan yaada. Karaa seeraatiin gorsa kennuufii qabda malee yoo amma bifa kanaan gorsa kennite dubartoonni silaa hatta ati jaallattulleen gaafa jaalala kee itti dhiyeessite ati booda yoo adda baane akka duutetti. Nama nan jaallanne tokko akkamittan na jaallataa jirti jedhee abdii kutadhe. Taariyan kanaafuu nama kana abdii irraa kutachuudhaa fi akka nama du'eetti irraanfachuun qabaadha. Yoon akka nama du'eetti hin irraanfanne ofii kootti jireenya jiraataan jiru jechuudha. Jireenya sobaa keessa hin namni sun du'u malee sammuu ta'e du'e jettee amansiisuu hin dandeessu. Nama kana dhugaan jirtu osoo lubbuudhaan jiru nama kana du'ee jira awwaalamee jira jettee sammuu ta'e akkamitti amansiistee jiraatta hin dandeessu bara. Kana jechuun inni ammaan tana jireenya isaa kan itti aanu itti fufuudhaaf takka jireenya isaa jiraachuudhaaf ishee hojii nagaya uumuu qaba kizeen sinjoo hattaa yoonii fi karaa silkiitii waliin arganne karaa onlaayinaatillee waliin arganne keessuma isattuu yeroo bareedduu wajjin qabaatu turan san yaadatee akkana qabaatu turre silaa naa wajjin jiraattillee gaafa sanillee akkana qabna garuu waan naa wajjin hin jiraanneef nan filatiniif jireenya biraa kana keessatti akka jiraachaa jirti waan ta'eef isiidhaaf gammachuu yaadee jireenya isaa
takkarraa eegaluu qaba jechuudha. Miidhama hedduu miidhame mucaan kun. Miidhamni inni miidhame baay'ee humnaa oli utuun beekini barumsa isaa dhabe biyyaa ba'e jaalala isaa dhabe. Asirratti isiin jirtiitti yookaan of keessatti kaawwatu ta'e jireenya biraa jiraachuu hin danda'u. If keessan kaawwatu hin qabu haakanis. Kanaafuu anis akkasanatti of keessaa balleessiidha. Isi ajjeesii osoo hin taane akka waan duutee jirtuutti inuma yaadatinidha malee isi ajjeesii miti ana mala. Anaaf amma maaliif asii wal karkaraa jiran nuti daawwattoota keenyaaf furmaata kan nuuf as dhufne waan ta'eef jecha akka kanaayyoo kan deemtu taate dubartoonni dilli tokko xalaata kan kee ta'anii saniifuu akka dubartoonni dilli sun xalaata kee hin taane karaa seeraatiin barnoota namaa kanni haggasii qoosnee jira taphannee jira seenaan kun akka waa irraa baratan abdiin qaba karaa dhugaadhaa yeroos deebinu jireenya itti fuufaa jireenya hin dhaabbatu nama jaalatu yoo dhabdellee jireenya akkuma itti fuufetti jiraachuu dhaabuu hin dandeessu saniifuu jireenya kan kee akka irraa eegalii gammachuudha yaadi nama sanis gammachuu hawwii fi atilleen jireenya kan kee nama jireenya kan kee keessa seenuu barbaadu nin jaaladha takka jaalachuun qabaa osoo hin taane normaala nama wajjin walitti dhiyaadhu nama wajjin wal barii relationship nama wajjin haasawa uumii saahibbootan uummadhu yeroo kana waan akkana kana uummattu ta'e nama hunda amala nama hunda arkuu danda'a si galee nama hunda obboleetti qabu ta'e namni kun shamarran erga sodaate ta'eeti shamarran akka obboleetti tasiqatu akka haadha isaatti tasiqatu sana booda itti wal baraa dhufuu danda'a onnee isaa kun madaa'e kanas nama fayyifatu gidduu kanatti argachuu danda'a waan ta'eef walumaa galatti waliinis qoosaa turre anis yaada mataa kootii kennadhe isinis yaada mataa sii kennatte waan ta'eef kanaaf sagantaan har'aaf qabnu kanuma natti fakkaata. Akkasii eegaan isaa qoon keenya roorrifamaa jira dubartoonni eefa piroograama kana eegallee xiqqishoo garaatti jabaataa jirtan xiqqishoo irraa laaffadhaa jeetiin jira sagantaan keenya akka isin bashannansiiseef akka isin bohaarsee abdiidhaan qaba asumaanuu namoonni gartee sagantaa akkanaa qabdan seenaa akkanaa qabdan silkii as jalatti argamtu nu qunnamuu dandeessanii turtii gaarii haga sagantaa biraatii walitti deebinu. Egaan daawwattoota keenya sagantaan keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture warri xalayaa jaalalaa qabdanu seenaa jaalalaa qabdanu as istuudiyoo keenyas dhuftanii yaada keessanii nu ga'uu dandeessu akkasumas immoo karaa lakkoofsa bilbilaatiin seenaa keessan nu biraan ga'uu dandeessu hanga torbaniitti torban gaarii.